Fiiggaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo keelee waraana biltsiginnaa irratti guyyaa guyyaan tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan kaleessa fulbaanaa 2024 Wallagga aanaa Gimbii ganda biqiltuu tokkummaa keessatti waraana maafiyaa PP irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoona dabee qawwee akaama 3 irraa hiikeera. Ittuma fufuun guyyuma kaleessa lixa Wallagga aanaa bakka Tubii jedhamutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessera. Lixuma Wallagga aanaa Boojii Coqorsaa ganda Shabooti tarkaanfii keessa deebiin qabne woboon fudhateen ergamtoota sirnichaa 3 battalumatti du'an yoo adabu 2 madeessee jira. Oromiyaa fi abdiin sabichaa guyyaa kaleessa ganama onkololeessa 2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Aallee jedhamutti loltoota biyya madirratti tarkaanfii laalessaa fudhateen lukkeelee diinaa du'aaf madoona dabee jiraachuun ibsameera. Irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo keelee uummata dararuu amaleeffatte irratti haleellaa ulfaataa ganama kaleessa baneen loltoota sirnichaa baay'inaan 40 battalatti rasaasan ajjeesuun kanneen hedduutaan immoo madoo dandammiin qabne nadabee jiraachuu hooggansi woboo bakkichaa beeksisee jira. Ittuma fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon birgeedii Eebbisaa Addunyaa godina Wallaggaa aanaa Eebantuu fi Elloo gidduutti dheengaddoon kololeessa 3 waraana PP konkolaataa tokkoon deemtu rukutee injifannoo galmeessera. Kaleessa onkololeessa 2024 godina Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Bareedaa Sooromaa jedhamu keessatti woboon loltoota koloneel Abiyyi Ahmad aanaa Diggaa ganda Jirmaa jedhamu irraa lafoon gara aanaa Saasiggaa deemaa turte irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoona dabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanaanis reeffaa fi madoon diinaa konkolaataa lamaan gara magaalaa Naqamteetti fe'amuun ibsameera. Tarkaanfii woboo hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti jabaatee kufa waraabulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Godina Wallagga lixaa aanaa Lata Sibuutti namoonni 5 ajjeefamuu fi manneen jiraattotaa gubachuun dhagahame. Jaalheeran Gameessaa waan qindeeffate qabdi. Waraanni garboonfataan PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo lixa Wallaggaa onoota akka Najjoo, Lataa Sibuu, Qilxukaarraa, Mana Sibuu, Baabboo Gambeel, Jaarsoo fi kanneen birootti onkoloolessa 3,2024 sochii taasisuun hanga gabaasni kun qindaa'etti qabeenyaa jiraattotaa saamuu, manneen gubuu, namoota jumlaan qabuun hidhuu fi ajjeechaa raawwatan jabeessuun himame. Bifuma kanaanis onkoloolessa 5,2024 aanaa Lataa Sibuu ganda Gaanqaa Gittan jedhamu keessatti waraanni PP namoota nagaa 2 kan maqaan isaanii obbo Habtaamuu Malaakuu fi Lukkuu Guddinaa jedhaman yakka tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesuun beekame. Obbo Habtaamuun abbaa qabeenyaa gandichaa keessaa tokko yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaarta jedhuun ajjeesuun hawaasni akka fuudhee hin awwaalleef eegaa turuun ifoomeera. Kana malees waraanni gara jabeeyyiin biltsiginnaa maqaa caasaa waraana bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa fi baadiyyaa keessaa balleessina ejjennoo jedhu qabachuun bobbaafaman kunneen halkan sa'aatii 2 keessa bulchiinsa magaalaa Goorii keessatti dargaggoota maqaan isaanii Abdii Biyyanaa Galataa, Milkeessaa Tamasgeen Tasfaa fi Haayilee Tufaa kanneen jedhaman jiraatota ganda duwwaa tokko kan ta'an akka ajjeesan beekameera. Guyyuma kaleessaa onkoloolessa 5,2024 ganda Loomicha Dulloo jedhamutti qabeenyaa obbo Dirbaabaa mana qorqorroo 2 waliigala kan baay'inni isaa baallee 180 ol ta'u qabeenyaa keessa jiru guutuu waliin ibiddatti shiduun akka guban ifoomeera. Oduu keenya waaree lammataatiin magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoota Oromoo ukkaamsuun hidhaatti darbachuun garmalee hammaatee jira. Dabalata isaaf Jaal Hacaaluu Rooba. Loltoonni bilisiginnaa magaalota Oromiyaa adda addaa irraa ilmaan Oromoo badii tokko malee yakkanii ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisaa kan jiran yoo ta'u addatti ammoo dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun jumlaan qabanii mana hidhaatti darbachuu cimsanii itti fufanii jiraachuun eeramee jira. Haaluma kanaan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa ergamtoonni sirnichaa ilmaan Oromoo adamsuun ukkaamsanii hidhaatti darbataa jiraachuun ibsameera. Torban darbe keessa magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoo maqaan isaa Margaa Tamasgeen jedhamu osoo bakka hojii isaa
dhaquuf daandii irra deemu loltoota sirnichaan magaalaa Finfinnee keessaa badii tokko malee qabamuun hidhamee dararamaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Magaalaa Finfinnee keessatti murnoonni bilisiginnaa hundi dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun jumulaan ukkaamsuun sobaan yakkanii mana hidhaatti darbachuun achi buutee isaanii dhabamsiisaa kan jiranii fi fedhii isaanii malee humnaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Godina Arsii Ba'aa Aanaa Muneessaa keessatti manneen uummataa murna bilisiginnaan gubachuun hammaatee jira. Jaalboorii addunyaa dabalata qaba. Ba'aa ulfaataa gadadoo fi iyyummaa uummata Oromooti ta'uun sirni nama nyaataan bilisiginnaa ilmaan Oromoo rasaasaan dhukkubaan saamichaa fi ibiddaan akka bineensaatti qurxumsee nyaachuu daran ammeessee jira. Mootummaan abbaa irree uummata nagaa afaan qawween ukkaamsee bulchuu bartee itti ta'e badii tokko malee uummata nagaatti waraana itti bobbaasuun qe'ee qabeenya isaa irraa barbadeessuun haadha hiyyeessaa boochisaa dureessa iyyoomsaa jira. Haaluma kanaan onkololeessa 3/2024 aanaa Muuneessaa ganda Gujichaa bakka addaa Aroo jedhamutti waraanni PP nama maqaan isaa Kadir Guddatoo jedhamu irraa mana jireenyaa 3 qabeenya guutuu waliin jalaa barbadeessanii jiru. Akka aanichaatti uummanni Oromoo rakkoo akkaan daran ulfaataa keessatti kufee haala yaaddessaa keessatti akka jiruu fi egereen isaanii illee kan yaaddesse ta'us dabaluun ibsaniiru. Godina Qelleen Wallaggaa aanaa Yaamaalogii Walalitti namoonni 2 waraana gabroonfataa PP'n ajjeefaman. Jaalguyyoo Jaarsoo waan qindeeffate qaba. Murni bilisiginnaa ajjeefamuu mo'amu jechaa maddangu siyaasaa guutumatti harkisa galfachuun namoota qaamisaa mormu jedhe shakka cufaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi buutee dhabamsiisuu jabeessuun Oromiyaa guutuutti raarfamame. Onkoloolessa 2020 furaana Yamaaloo Gwalal Gandilaaloo Galataa jedhamutti namoota maqaan isaanii Daagii Miggasuuf Tasfaayii Taakkilee jedhaman waraanni faashisti PP bulchiis magaalta Joorra maqa sakattaa waraan bilisummaa Oromoon bobba'ee akka tokko malee rasaasitti roobsuun ajjeesanii gatuun beekan. Hangaa'onni bilisiginnaa baay'een waraanaatti amanuu waraan naamusaaf kabaja ilmi namaatiif hin qabne bobbaasee namoota murnichaaf hojjetan irraan kanaaf hawaasa nagaarra duguuga gaggeessaniif tumsee jiraattota fixurra fuulleffatanii kan jiran ajjeechaan cinaa namoota hedduu gandicha keessa qabuun reebisi jabarratti taasisuun qabaniidhaa takka darbanis himameera. Murni bilisiginnaa ayyaanni irreechaa aadaa fi duudhaa isaa eeggatee itti fufuurra meeshaa siyaasaa isaa akka ta'uuf hojiiwwan adda addaa hojjechaa ture. Namoota isaaf amanamoo ta'an afeeruu, konsertiiwwan sirbaa fi agarsiisa adda addaa karaa namoota isaa qopheessuun irratti argamanii akka waan Oromoof mirgi isaa deebi'eetti dubbachuun waltajjii isaa turan. Haala kanaanis ilmaan Oromoo ayyaana irreechaa irraallee qooda akka hin fudhanneef ilaalchaan qoodanii waraqaa kennaafii turan. Haa ta'u malee yeroo fi qarreen Oromoo xaxaa siyaasa bilisiginnaa kana cabsuun waltajjii irreechaa irraa qooda fudhachuu dhaqan dhaadannoolee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisan hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessanii fi bilisiginnaa balaaleffatan dhageessisaa turan. Dhaadannoolee akka woboon gaachana Oromooti, jaalmarroon hooggana keenya, dararaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu, Abiy Ahimad fi Shimallis Abdiisaa seeratti haa dhiyaatanii fi bilisiginnaan aangoo irraa haa buutuu jechaa turuun barameera. Sirbaa fi dhaadannoolee kana malees jala bultii irraa kaasanii hanga har'aatti tokkummaan jechaa turaniiru. Murni waa'ee bilisiginnaa qofti akka dhaamuu fi faarfamuu barbaadu ergamtoota isaa bobbaase kaleessa galgala irraa qabuun bakka irreechaa irraa dargaggoota 10 ukkaamsanii deemuu hirmaattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Walloo waan arxumma furseef magaala Kamisee keessa murnoota bilisiginnaanidha. Reebichaaf saamichi maatii qabsaa'ota irra raawwatamu daran jabaatetti fuufi. Jaala Caaluu Roobaa dabalatis akka taanutti isiniif dhiyeessa. Murni maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo doorsisuu, ukkaamsuu, ajjeesuu, saamuu, manneen irratti gubuu fi hidhuun akka waan impaayera Itoophiyaa keessatti nageenyi waaraan dhufuutti amanu bilisiginnaan loltoota isaa gara jabeeyyii fi naamusni waraanummaa itti hanqatu golee Oromiyaa mara keessatti bobbaasuun hawaasa nagaa jiruuf jireenya isaa geggeeffatu maqaa ilmaan keessantu bosona jira jedhaniin hiraarsuun
Oromiyaa dirree jeequmsaa fi ilmaan ishee irratti dararaman erga taasisanii bubbuleera. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee fi magaalaa Kamisee keessatti maatiin qabsaa'otaa fi sabboontonni ilmaan Oromoo ergamtoota maafiyaa PP reebamaa fi hidhamaa jiraachuun barame. Roobii onkoloolessa 2024 aanaa Hartummaa Fursee ganda Cokorsoo keessaa hidhattoota murna Bilisiginnaan obboloonni lamaan dargaggoo Nasraddiin Saayidii fi Ibrahim Saayid jedhaman lukkeelee Bilisiginnaa kan ta'e namni Adam Wadaddar jedhamu ganda Cokorsoo guutummaatti waraanaan marsisiisuun maqaa maatii qabsaa'otaatti jedhuun dargaggoota obbolaa lamaan erga qabaniin booda reebicha hamaa irraan ga'anii magaalaa Kamiseetti hidhuun beekameera. Akka jiraattonni ganda Cokorsoo ONM itti himan jedhanitti dargaggoon kun dhalootaan ganda Qaballee yoo ta'an maqaa maatii qabsaa'otaatti jedhamuun hidhattoota murna Bilisiginnaan qeerraa ari'amanii firoottan isaanii biratti kan galan ta'uu himanii erga achitti galanis gareen faashistii PP kun biraa hafuu diduun ganama osoo isaan irribarra jiranii waraana itti marsuun qabanii reebaa akka hidhan dubbataniiru. Ergamtoonni murna nama nyaataa PP kunis dargaggoota kana erga qabanii maatii qabsaa'otaa arganne jechuun dhiichisaa magaalaa Kamisee geessuu fi achittis dargaggoota kanatti kan qoosaa godhachuun asiin booda jireenya keessan lafa jala haga biyyattis hin daballutti waan beektan dafaa himaa jechuun dorsisaa turuu fi ergasii maatiin nyaataa fi uffata qabachuun yeroo dhaqanitti hin argine jedhanii ari'uu fi maatiinis dargaggoota kana du'aa fi jireenya isaanii wallaalanii bu'aa deebi'uu dabaluun ibsaniiru. Oduma hidhaan wal qabatuun ammoo goodanichuma magaalaa Kamisee keessaa fulbaana 2024 dargaggoo maqaan isaa Awwalee Huseen jedhamu waraanni faashistii PP sobaan yakkuun maqaa waboo deeggartaa fi eeruu laattaaf jedhu itti maxxansuun qabanii maallaqa 100,000 olitti tilmaamamuu fi bilbila guddaa harkaa saamuun gabaa keessatti uleen cafaqaa waajjira poolisiitti akka hidhan jiraattonni magaalichaa dabaluun dubbataniiru. Lixu Wallaggaa Naqiltuu Harraa waraanaa fi PP namni tokko yoo madaa'u aana lattibuu manneen jiraatota gubachuun dhaga'ame. Jaaliiraan gameessaa dabalata qabdi. Biyya heeraaf seeraan bultu keessatti aangoon harka uummataa kan jiru ogguu ta'u garuu impaayerri Itoophiyaa bara dhufaa darbaa dhabamuu sirna diimokiraasii wal qabatee bulchitoonni akka fedhanitti hojjechuun jeequmsi daangaa darbe ni mul'ata. Uummanni kan mootummaadhaaf ajajamu waan mootummaan sun seerawwaadha jedhee amanuuf ta'uu kan dagatan aangaa'onni murna faashistii PP aangoo keenya jalatti buluu diddan jechuun hawaasa nagaa irratti ajjeechaaf dararaa guddaa raawwatu. Onkoloolessa 2024 lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa bulchiinsa magaalichaa irraa gara ganda Sarbii jedhamutti waraanni sochii taasise nama nagaa tokko kan maqaan isaa Fayyeeraa Magarsaa Tottoobaa jedhamu rasaasaan rukutuun madeessuun himameera. Fayyeeraan hanga gabaasni kun qindaa'etti haalli fayyummaa isaa haalaan yaaddessaa ta'uun kan himamu yoo ta'u waraanni kunneen yakka tokko malee rasaasaan madeessuu fi reebicha ulfaataa sirratti raawwachuun jiraatota gandichaa hedduu irraanis miidhaa gurguddaan ga'uun beekameera. Oduu manneen gubaatiin wal qabatuun ammoo waraanni lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa warra jirruu irraa gara ganda Tulluu Hincinnii naannoo Abbaa Eebbaa jedhamutti sochii taasisuun onkoloolessa 2024 nama maqaan isaa obbo Dilbaabaa Horoo jedhamu jalaa mana isaa qabeenya keessa jiru guutuu waliin ibiddatti shiduun gubuun ifoome. Pirezidaantiin Gaanaa Akufo-Addo erga loltoonni Faransaay deemanii booda nageenyi Saahil hammaateeraa jedhan Jaalni Moonaa Fayyisaa dabalata qaba. Pirezidaantiin Gaanaa Naanaa Akufo-Addo akka jedhanitti maalii Burkina Faasoo fi Niijer gamtaa naannoo hawaasa diinagdee biyyoota Afrikaa dhiyaa yookiin ECOWASitti deebi'anii akka makaman abdii qaban gaaffii fi deebii Firaansi 24 irratti dubbatan. Bara darbe loltoonni Faransaay naannoo Saahil irraa erga ba'anii haalli nageenyaa hammaateera jechuun Akufo-Addo hamanee jira. Juntaa waraana maalii Burkina Faasoo fi Niijer ECOWAS keessa ba'uu isaanii hordofuun Federeeshinii biyyoota Saahil ijaaruu isaanii erga beeksisanii ji'oota booda pirezidaantiin Gaanaa Naanaa Akufo-Addo murteen kun nageenya naannichaaf duubatti deebi'uu akka ta'e dubbataniiru. Akufo-Addo bulchitoonni waraana biyyoota sadan aangoo gadhiisanii sirna diimokiraasiitti deebi'uuf yaada akka hin qabne ifaadha jedhan. Bara darbe loltoonni Faransaay Saahil keessa ba'uun isaanii haala nageenya Saahil hammeessee ture jechuun Firaansi 24 gabaaseera.